Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maratti nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa isin haa ga'u. Kun caffee miidiyaati. Caffeen sagalee gamtaati. Qophii keenya addaa har'aatiin immoo keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aas dhimma waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa kaleessa isa ture har'a maalirra jira boru garamitti deema waan jedhu irratti nu haasa'u. Akkasumas waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa haaromsa gaggeessee jira. Haaromsi kun akkam ture maal fakkaata waan jedhu irratti haasofna. Keessummaa keenya kabajaa har'aa obbo Sanyii Dashuuti, pirezidaantii fi hundeessaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaati. Obbo Sanyii anaa dhufu baga nagaan nu dhuftan. Baga nagaan nu dhuftan. Tolee yeroo keessan qaalii nu kennitanii bakka kanatti nu waliin intervii gochuuf eeyyamuu ta'uu keessaniif galatoomaan jedha. Har'a waa'ee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa bal'inaan haasofna. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa kuni waldaa hojii gamtaati. Waldaa hojii gamtaa kanatti seenuu maaltu isin kakaasime isarraa kaan? Galatoomi baga nagaan dhuftan isinis caffee miidiyaa keenya warreen taatan hundi keessaniyyuu anaa dhufu jecha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofa oduu hin ta'in mul'anni waldaa kana waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofa oduu hin ta'in waldaalee gamtaa biyya ulessa keessa jiran biyya keessa jiranii fi akkasumas akka sabaatitti immoo akka saba Oromootitti ijaaramni saba Oromoo waldaa gamtaatiin maaltu wal fakkeessa garuu immoo maal hojiirra nu oolchine akkamittis immoo nu hojjenne gamtaan immoo maal ibsa gamnummaa ibsa abshaalummaa ibsa tokkummaa ibsa humna ibsa rakkoo dhuunfaadhaan taatanii yookaan taanee inni hiikkanne tokko furmaatan arganne tokko walitti dhufnee wal taanee harka wal qabannee sagalee tokkummaatiin yookaan humna tokkummaatiin humna qabu humna isaa kan maallaqa qabu maallaqa isaa kan barumsa qabu barumsa isaa kan qabeenya qabu immoo qabeenya isaa walitti fiduudhaan akkaataa fedhiitiin fedhii wal fakkaataatiin walitti ijaaramee kan hundaa'uudha waldaan tokko hundaa'u. Labsiin 985 muraa 2009 kanarra kan ture labsiin calqaba isaa labsiin 147 muraa 91 ture labsii 146 muraa bara 1985 kan ba'is ture isa kanaan yeroo hundasaa waldaaleen gamtaa bara 1953 sadarkaa biyya Itoophiyaatti yoo hundaa'urre qonnaan bulaa Oromiyaati irratti amraachii jedhamee kan hundaa'e sirna Haile Sillaasee keessatti kan hundaa'u jalqabe jechaadha dhufuu jalqabe saniin dura uummanni garuu bifa uqubeetiin bifa daboo jigii iddirii jedheeti afooshaa jedheeti malee kan fayyadamaa ture waldaa jedhamu kan hin beekamu jechaadha. Amma garuu bara 1953 irratti Neezerlaand irraa isa jalqabaatiif Neezerlaand fi akkasumas Atlaataa Ameerikaan irraa Dr. Hayilee Fidaafaa fiduu danda'anii jiru jechaadha. Hayyuun baay'een isaanii fidanii dhufanii turanii Profeesar Masfin Waldamaariyaamis ኢኮኖሚክስ irratti waan xiyyeeffachaa tureef filosofii ኢኮኖሚክስ dinagdee irratti akkamitti xiinxala kan jedhamu xiinxala dinagdee Itoophiyaatti baay'ee Profeesar Masfin Waldamaariyaamis kan turanii isa san keessaa fidanii dhufanii garuu gamtaa hundeessanii turan. Hundaa'u gamtaan sadarkaa dakaatitti hundaa'e sadarkaa magaalaatitti immoo akkamitti hundaa'a kan jedhamu Ibrat Suuq kan jedhamuun daldala Ibrat Suuqiin amma shammaachota jedhamee amma jiru kun martuu isaatiiyyuu bara sanitti Ibrat Suuqii jedhamee ture jechuudha. Innaa Ibrat Suuqii saniitiin daldaltoonni seeraan ala akka wanni hin jenneetiif tureeyyuu jechaadha. San boodatti bara 1958 sadarkaa Itoophiyaatti har'a walga'iin amma irra jiramu kun Afrikaa biraatiin har'a walgahii sadarkaa Itoophiyaatti taa'amu kun bara 1958 irratti hundaa'uu jalqabee danda'ee jira jechaadha. Bara 1958 Afrikaa saseemti fiichariidhaanis neechariidhaanis uumama aadaa tokko qabdi. Kanaafuu Afrikaan sagalee Afrikaa gamtummaa tokkummaa Afrikaa hundaa'uu qaba jedhanii ammas Haile Sillaasee mootiin Haile Sillaaseedha ka'anii jechaadha. Isaan sun bifa saniitiin hundaa'ee hin dhufanii
adeemsa irratti sadarkaa addunyaatitti waa'een tokkummaa Afrikaadhaa kun warra miraabaan jechuun warra federaalizimiidhaan zawdaawii sir'aat sirna zawdaawiidhaan warra olaantummaadhaan warri hordofan akka biyya keenyatti akkuma yaamnu federalizim zawdaawii jennaan maali mootummaa gonfoo jechuudha. mootummaa Gonfoo. gonfoo yookaan mootummaa gonfoo qofa hin ta'in akkuma nuti sirna nafxanyaa jennee amma isa yaamaa jiru kanaatitti sirna nafxanyaa sanittiin ilaalcha fudhatanii san boodatti Ingiliiz irratti Faransaay irratti Xaaliyaan irratti mootummaa gonfummaa kan wanni jedhaniif Haile Sillaasee yaamanii gooyyomsatanii baay'ee akeekkachiisanii of jalatti qabatanii san boodaan saree kennaniif gatti dinqu keessaa tokkummaa waldaadhaa kan ibsuuf saree dinqiyyee jedhamtu buchillaa saaloonidhaan jedhamtu saree saaloonidhaan jedhamtu kana kennaniifi ishiidhaan mallatteessanii fi dhufanii san booda isaanis mootummaa isaanii mootii gonfoo kan jedhamu san zawdaawii nugus kan jedhamu san itti fufee amantaadhaan mootii amantaa amantaan አንድ መንግስት አንድ እምነት አንድ ቋንቋ አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ jedhamee bara ture saniitiin wal qabatee hin dhufanii san booda cafliqee gizaa Faransaay higg jedhamaa yeroo sanatti san hunda keessaa noo kan jedhamu waldaaleen yuuneenii jedhaman sadarkaa addunyaatti kan jedhamu Itoophiyaa irratti hundaa'uu jalqabdi jedhamee hundaa'e jechaadha bara 1959 hundaa'e bara 1959 irratti yuuneenii hundeessame ittuma deemame inni dhufne bara 1966 abiyooti farantaan jedhamu annoodhaa kanarratti dhufame san booda fonqolchi mootummaa gonfoodhaa akka warraaqsa sanaan sokkee jedhu fonqolchi gaggeeffame koloneel Haayiluu pirezidaantiin koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam hin dhufanii hin mo'anii hin galanii 66 bara 1966 Gimbootii yookaan caamsaa 20 dhooyee jechaadha. Fanaddaan sun dhooyisni warraaqsaa ta'e warraaqsaa jijjiirraa mootummaadhaaf fonqolcha mootummaadhaa sun gaafa 20 Gimbootii gaafa bulii 20 hin dhooyee san boodatti 67 Sumaaliin immoo kaate jechuudha. Sumaaliin nagaatu Ameerikaan harka ishee galfattee Sumaalee kana nurraa fottoksite amma dhufanii mi'eessuu ga'utti Sumaaleedha jedhamee ka'anii amma Naaziriit ga'utti kan Sumaaleetti beekti jedhanii ka'an isaanis isa san hunda maqaa nyaatee bara 1968 George Bush Jimmy Carter mootummaa Ameerikaanidha Jimmy Carter bira dhaqee Haile Sillaasee Mangistuun na gargaarii jedhee sin gargaaru akkas si gargaaruuf mootummaan isinii keenya maaliif fonqolchite du'aan fonqolchite saniyyuu maaliif fonqolchite nan danda'a jettee timoti dhaqi baafadhu ka ammas warri biraas sitti ka'u jedhee ofirraari Mangistuun san booda okay kanaafuu jennaan bakka ammas dhuftee ona jalatti galtate paawundii jedhama yeroo san maallaqni keenya guddinni isaa paawundiidha amma paawundii san Faransaay fi Ingiliiz qofatu fayyadamaa jira innaa paawundii nuuf kennitaa maalidha jedhanii godhu jedhee Raashaa dhaqee Raashaa amma Puutiin amma wanni Itoophiyaadhaaf bukkee dhaabbattuuf onfala qabna walirra onfala gurguddaa walirra qabna Ruusiyaa dhaqee isaanis jeettis waan tokko kenneefi akkasumas immoo Yemen dhaqee Yemen baay'ee jeentaloota warri ayyara biraaronni yookaan xiyyaarri konkolaachistoonni xiyyaara isaaniidha baay'ee cimtoota waraanni isaaniitis cimaadha adda ture akka addunyaatitti Yemen baay'ee sodaachistuu turte yeroo sanatti ishiin nu gargaartee qilleensa irratti to'annoo jala galchan Somaalee san boodatti tokkummaan kun ijaaramni Afrikaa olaantummaa Afrikaadhaa kun Zimbaabuwee waliin wal qabatee sirriitti cimuu qaba jedhee Mangistuun isitti amane waldaan gamtaa kun cimeetti deemuu qaba jedhamee fudhatamee dhufe. Ana Afrikaatis eegadittis kan tababbar mootummaalee gamtummaa addunyaattis yuuniyeeniinis akka cimu godhame san booda Itoophiyaan olaantummaa Afrikaa irrattis ta'e addunyaa irrattis beekamuu jalqabdi. Yaadigis hin dhufe yaadigis erga fudhatee itti deemee keessaa of baasan yuuniyeenii keessaa baana. Amma miseensa miti yuuniyeenii irratti. Yuuniyeenii Itoophiyaa yuuniyeenii addunyaa irratti miseensa miti bitamu.
amma miseensa miti baanee jirra miseensummaa keessaa baanee san hunda erga taane booda waldaaleen gamtaa kun maal ta'uu qaba an jedhamu fidate yaadi garuu wanni inni baasuu danda'eef labsiin kun baadiyyaa irratti hin beekamu baadiyyaa irratti waldaalee bu'uuraa jedhama Dakar irratti warra qote bulaa qofaadha mandarra minaa walitti guuruudhaan qofaadha warra xiqqoo galaniif immoo yuuneenii jedhee ijaaree jira beektaa yuuneenii jedhee uummata irratti ijaaree jira deebisee immoo waldaalee bu'uuraa jedheeti immoo ganda irratti warra jiran kana hudhee ittiin qabate qote bulaa keenya hundasa afaan isaanii akka dhungoo afaan irratti wal jala dabarsee hidheetu saamicha irratti raawwachaa ture. Magaalaa irratti immoo industirii jedhee immoo warra isaanii kan ta'e daldalatti akka galan yuuneenii magaalaa dhaabe deebisee Raasaa Agaz Manooraa Beet jedhame GTZ inni joon GTZ fa'aa jedhaman hin jiru. Isaan kun martuu isaaniitiyyuu maal hojjetu jettee World baankii misooma Itoophiyaa yookaan deeggarsaan maallaqni addunyaa irraa dhufu hundi isaatiyyuu achitti gala waan ta'eef achi keessaa bahee gamooleen ijaaramu magaalaa Finfinnee kana keessatti agartu baay'een isaa Raasaa Agazidhaan kan ijaaramuu danda'e waldaa kanaan ijaaramaniiti gurmaaniiti soo isa san inaaffaan kun martuu isaa seenaadhaanis muriidhaanis ammumaan keessatti dhaladhee keessatti guddadhe kanatti magaalaa kana keessatti waan hedduu isaa shiroota diinagdeedhaan uummanni Oromoo maramee guyyaan itti dukkanaa'ee diinagdeen ala dirree siyaasaa malee dirree diinagdee keessatti Oromoon akka hin galle kan ta'uu danda'an jarri ofiidhaan kanaan ijaaramanii nu garuu siyaasaan nu ijaaraniiti. Siyaasaan nu ijaaranii ofiidhaa kanaan ijaaramaniiti kan diinagdaa'uu danda'anii nu akka dhalannee waggaa 8 akka guunnee mana barumsa siyaasa bilisummaa Oromoo akka taanu nu godhanii ofiidhaan immoo dhalatanii waggaa 8 irraa kaasanii mana barumsa diinagdee akka of ta'an godhanii akkasumas mana barumsa shira uummata kan xaxanii kuffisanii akkamitti bira darbanii ofii guddachuu mul'achuu danda'an baratu san dammaquu hin dandeenye dhaloonni qubee. Dhaloonni qubee kun garuu yeroo ammaa kanatti seenaa guddaa hojjechuu hin dirqama jechuudha. Waan argaa dhufne keessattis daa'imummaa keenya irraa kaasne dargaggummaa keenya kana keessattis waan argaa guddan dabarsine keessattis hundoofne iftoominaan bilisummaan wal jaalachuun wal loluudhaan akka tanqisanii qabdutti sirreeffachiisuudhaan sitti iyyuudhaan si loluudhaan si jabeessuudhaan cinaan immoo akka hin kufnetti si utubuudhaan akka sibiila ibidda seenee deematee ba'ee albee qaramee albee ta'ee too foon muru loon qabu waan adda addaa oomishutti diimattee cimtee akka baatutti wal leenjisuun wal ga'umsa wal gochuun ga'umsaan waliin deemuun wal kabajuun wal jaalachuun dirqama murteessaa ta'uu isaa dakaa kaaseen beeka. Bara 1987 irraa hin kaase ijaarama fedhee ijaarama kana 87 irraa kaasee numa ijaaramna waan adda addaati irratti nu ijaaramuun keenya immoo achi siquu hin danda'u. Diinagdeedhaan ijaaramta taanaan baay'ee balaadha rakkoo guddaa qabda jechaadha. Duurree dandeessa baay'isame duurree dandeessa san hunda dabarsine 87 leestroodhaan ijaaramne isuma santu guddate karama bakakkaa waldaa bakakkaa mana jireenyaa jedhamu ijaarre mabraq jedhama amaariffaan ijaarama Finfinnee keessatti mabraq Manooraa Beet jennee kaane mabraq Manooraa Beet sunis ka'e taabor jennee kaane eegunaa turfaat jennee kaane eegunaa taraara turfaat jennee kaane gunaa seenaa guddaa qabdi gunaan sunis gootonni Oromoo baay'een isaanii warreen adda bilisummaa duratti fi warreen maccaaftuu nama keessa warreen mi'eessoo keessaa warri turan achi jalatti baay'een isaanii kan dhuman san booda akka bakakkaatitti erga hamboo ga'anii boodatti erga galanii boodatti jaalatamuun kabajamuun yeroo mara seenaa uummata Oromoo keessatti kan hin irraanfatan Dr. Railee Fidaatirraas mari'achuudhaanis gorfamuudhaanis wal gorsuudhaanis fidanii kan dhufanii turan daraaraa kafaniiti. Daraaraa kafanii qabsaa cimaa kutataa olaantummaa diinagdeedhaan konfiliis gochuudhaaf kan deemu malee
nama siyaasa qabu miti. Political economical oduu economical political dha conference godhaayyuu inni sanuu fiidha kan hoteela kan fakkaatu amma Amboo keessatti kan jiru hoteelli daraara lakkoofsa tokko amma hin jiru kan achuma keessatti addaraasha gurguddaatu jira addaraasha dhoksaadhaan ture waan adda addaa ture qabsaa'onni keenya baay'een isaanii achi keessatti kan yaa'iin gaggeeffamu akka wayyaanii nutti galteen akkuma adda bilisummaa mootummaa darguudhaa erga fonqolchee boodatti achi keessatti kan mariin deemamu Finfinnee keessatti mariin deemamee beekamu hoteela isaatti kan mariin deemamu hoteela isaa keessatti kan muudamni gaggeeffamu yaa'u harkuma tarka nyaatee isas kan nyaachuu danda'e numa keenyuma nyaate seenaan nu gaafata warra isa nyaate hunda isaa seenaan ni gaafata nafu waan ta'eef gatii nama tokko ajjeestu beektaa ati hin kaffaltu dhala keetitti darbuu danda'a falachuu garuu qabda. Kanaaf waldaadhaan qindaa'uun amma yuuniyeenii Amboo jedhamu kan ammaan jalqabe miti. Yuuniyeenii Amboo maaliin jedhamu kun maccaaftuu lama waldaalee maccaaftuu lamaatti irraa kan ka'e. Waldaa gamtaa kan jedhamu maccaaftuu lamaadha kan fide. Waldaadha kan afooshaadhaan ka'anii waldaadhaan ka'ame waldaa jedhamee ta'e. San hundaadha kan wanni jechaa ture. Kanaaf dakarraa kaastee daka tirraa kaastee fiddurraa jalqabde Aliyyee Cirrii of fudhatte rakkootu waraanatti galche malee Aliyyee Cirriidhaa diinagdee irratti an ture malee waraana irratti hin turre. Dooktor Hayilee Fidaa ufuma isaaniitti fedhan dooktoriita qabatee boodatti Ingiliiz irraa deebi'ee kottu biyya kana ijaare jedhaniiti ayyaamanii sabboonni yeroo san ati liberalismidha capitalism liberalism politikaadha fidaa jirta socialismii mormita kanaaf communismidha fi diinaati communismiin immoo mootummaa biyya kanaati sirna biyya kanaati Zimbabween Raashiyaan Itoophiyaan ilaalchi isaanii tokko warra turan waan ture abiyoota lijoochaan tabalalachi jedhamee addabaabii irratti nyaachuu danda'an jecha Hayilee irratti jalqabanii warri diinagdeedhaaf ka'e hundi isaatiiyyuu daraara kafanii nyaatamee walga'ii dhuma irratti nyaatamee hin dhufame. Doktor Hayilee Gabree qofaadha. Doktora kabajaa obbo Hayilee Gabree qofaadha. Inni calqabee makaraa wanni meeqa warroomti bulchiisuma keenya keessa warri turan gandi Junaddii Saadoo fa'aatirra qormaata meeqa keessa galchanii kan turan gamtaa baankii Oromiyaa akka hin hundoofneef hidhaa meeqa kan hidhaa turan gamtaa baankii Oromiyaa mallee warri jiran jira gandi obbo Gaaddisaa fa'aa jedhaman jiru amma qusannoof liqii Oromiyaa baankii Oromiyaa gamtaa baankii Oromiyaa kan jiran daareektara ta'anii jiran isaan kun hunduu aarsaa baay'ee kaffalame soo gamtaa irratti gamtaan cal jedhamee dhufee as hin geenye bara 1987 hundeessinus achi keessaa abbaan qabu tokkodha baay'isame qabsaa'olee maccaaftuu lama kana keessatti abbaan koos tokkodha akaakayyuun koos tokko akaakayyuun kiyyaas qabsaa'olee dhuma maccaaftuu lama kana keessattis tokko wajjin kan turedha arbanyoota keessattis arbanyaa jedhamanii warra yaamaman kana keessattis baay'ee waraanuma xaaliyaanitti irrattis baay'ee nama hirmaachaa turedha abbaan koos akkasumatti kan itti darbeetu qabsaa'otti deemanna bifa sansaniitiin akkamitti deemamaa dhufuu qaba. Jala kee beekuu qabda. Ani eenyumaaf jechuudhaaf hundee kee beekuun dirqama. Hundee kee beektu taanaan hidda kee keessa galan eenyummaan keessa. Eenyummaan kee hidda keessa galan ijaaramaan qabsaa'uu akka qabdu qofa murteeffattaa jecha. Sun immoo dirqama murteessummaan eenyurratti eegama anaaf sirraa eegama. Anaaf sirraa eegama. Amma qabsaa'olee abbooleen keenya bara sanitti teekinooloojiin hin jiru. Bilbilli hin jiru. Bara sanitti konkolaataan hin jiru, geejjibni amma hin jiru. Fardaan walitti dhufu. Bara sanitti bakka fardi hin jirretti immoo lukaan walitti dhufu. Bira hannaa jedhanii waraqata xiqqoo irratti barreessaniiti ansii erganii. Tikseedhaan siif ergama. Gabaadhaan sii ergama. Gabaadhaan walitti dubbatu. Gabaadhaan walitti dubbatu. Iyyaa dabarsaadhaan walitti dhufu. Nuyi har'a teekinooloojiin oduu jirru bilbilli oduu jiru haasofnee qaama wal bira geenyee waliin haasofne as teessee Ameerikaanitti dubbisuu otuu dandeessu waliigaluu oduu dandeessu bakka na teenyee waliigaluu maaliif dadhabna? Oo waliigalan alaa galan, oo waliigalan gurmaan, oo waliigalan injifatan, oo waliigalan gurmaan, oo gurmaanii
qabsaa'aniidha kan injifatamu. Kanaaf amma kan qabsaa'uu qabnu dhaloonni kun waldaa hojii gamtaatiin qofa kara hiyyummaatti qofan hiyyummaa sibiila hin mul'anne taatee morma keenya hunda keenyatti irra teechee nu goggogsaa ofii furdachaa amma ishii furdatturre hin beeknu amma nu huuqistu furdina ishii barra amma nu balleechitu guddina ishii barra ofirraa salphisnee balleechuudhaan tokko ta'uudhaan deemuu garuu hiyyummaa mo'achuu hin danda'amu. Hiyyummaa gaafa mo'atte siyaasa hin mo'atta. Namni hiyyummaa ofirraa injifate siyaasaan gaafii siyaasaa ofiif deebi'a. Ofii isaatiif walitti deddeebi'a. Siisteem kana. Kanaaf ikonomikaal impaawer dirqama murteessaadha jechaadha. Kanaaf mul'anni achirraa kan dhufeedha kan inni ka'uu dandeenye. Seenaa guddaa nuu kaaftanii akkamitti addunyaa irratti akka dhufe feudalizimii keessatti socialism communism keessatti even bara democracy jedhamu kana keessatti illee ijaaramuun waldaan gurmaa'uun waldaaleen hojii gamtaa ka'umsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ka'umsa dhaabbata gamtaa Afrikaa akka ta'e illee nuu kaaftanii jirtanii akkasuma immoo isin illee waan har'a waldaan gurmaa'uun kun isin keessatti uumame toon ta'an abboota irraa faana abbootaa hordofuudhaan qabsaa'ota Oromoo diinagdeefis siyaasaafis qabsaa'aa turan san hordofuudhaan yaadni kun akka dhufe kan nu kaaftanii baay'ee isin galateeffanna. Mee gara moggaasa maqaatti haa dhufnuuti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa kuni jecha caffee jedhamu kana of keessaa qabdi. Maal mee caffeen maal? Maqeessi kun eessaa dhufame? Ishii irratti ibsa gabaabaa nuu kenna. Galatooma caffee waa'ee moggaafama caffee jedhamu kun seenaa guddaa walirraa qabna. Ani fi caffee. Caffee anan calqabe bara 1987 jedhe kanarraa jalqabe. Beektaa calqittee Oromoo kana olaaltu waan lama qofa guddaa qaba. Muka hodaa kana beektaa cinaa isaa dhaqiitii mee quncisi ilaali. Akkatti murii ilaali. Maal bu'a? Aannan bu'a. Agarte mukni keenya hoo aannan bu'u mee ilaali. Maal sitti dhaga'ama kana? Mallattoon uummata Oromoo hodaa. Hodaa kana hoo akkatti murti qilxuusoo ta'e maalis ta'e uumurti aannan bu'u. Aannantu keessaa ba'a beektaa. Tokko jedha. Lammaffaa caffee ilaali. Caffee taa'icha jedhama. Caffee lafa caffeedha tana mee ilaali. Eessattuu hin argamtu. Naannoo Oromiyaa keessatti qofaadha bal'inaan kan argamtu. Eessattuu hin argamtu. Caffee taa'icha sirna caffee taa'icha kan jedhamu iyyuu garaan haadha keetii akka caffeeti beektaa. Garaan haadha caffeeti akka caffeeti. Garaan haadha keetii akka caffee taa'icaatiin mee wal lolan mee ilaali. Caffee taa'icha jedhanii immoo gaafatu tokko. Lammaffaa lafa caffeeti irratti taa'aniiti araara dhaasamu. Sadaffaa caffee lafti ishii gannaa bona bishaan isaa hin gogu laal. Margi isaan xoolagu laal. Gannaa bona dhungeen guddaan oduu jiraate irree margi sun hin gogu. Gadi qoffortu jalli isaa bishaan baay'ee hin qabu. Garuu gubbaadhuma irratti hojiidha. Uumama addaati. Kenna addaan nuu kenne waan kana lamaanumaa irree ilaallee innaan isa kana yeroo mara isaa laalu hubadhu. Beektaa halkan kaanee halkan riba keessa oduu hin jiru dargaggeessa baay'ee ture yeroo san akka tasaa ta'ee leestiroo hojjenna nama 22 ol taana yeroo sanittinna bakka waan adda nu godhu ijoollee Oromoo kan taane kophaatti dhokannee waliin gurmoofna yeroo san ijaaramuun baay'ee yakka nama sadi taatee waliin dhaabbachuun Oromiffa sadi taatee haasa'uun afur taanan baay'ee shakkamna. Na xixiqqoo taaneetirree shakkamna jechaadha. Shaamaa qabna beektaa shaamaa bicaa magariisaa fi shaamaa diimaa fi
magariisa qabna. Diimaa fi magariisa qabna. Shaamaa kana diimaa namni 12 keenya diimaa uffanna. Namni 11 keenya shaamaa magariisa uffanna beektaa. Na maal ibsa dhugaa jettu diimaan qabsoodha ibsa. Aarsaa guddaan kaffalamee umurii isaanii guutuu lubbuu itti dhabanii dhiigni gannamee lafeen cabdee namni meeqa aarsaatti kaffalee Oromiyaa jiituu jedhamtu tan tursiisuu ga'anii jiru. Achiin ga'uu danda'amee jiru. Ittaansitee immoo caffeen sun akkuma jirutti bakkuma jirutti eegama. Ammayyaa'uu calqabe dargaggeessi. Aadaa isaa cabsuu malee didi. Aadaa gatuu malee didi dargaggeessi. Caffee jedhamtu kana yaamuu dhiise. Hodaas yaamuu dhiise. Seenaan nafni seenaa hin darbin hojjennee darbuu qabna umurii keenya keessatti kan jedhu murteeffadhe. Ijoollee 22 san wajjin hin taane kana waliin mari'annee kana murteeffannee caffee jennee keessa keessatti caffee jennee wanni godhanne garuu caffee jennee keessa keenyatti akkas haa godhannu malee gadi buunee boordi goonee gadi hin baasne sanada goonee seera goonee hin baafan qusannoof liqii jennee 87 irratti qusannoo caffee qusannoof liqii jennee kaane halkanuma natti dhufe bakka halkanuma yaadni halkan dhufe guyyaa 3-4 laalla sa'aatii 9 irraa amma 9 walakkaatitti abjuun argu nan namanaan baay'ee nama abjuu arge yan sa'aatii 9 fi 9 irraa amma 9 walakkaatitti abjuu arginaan dhuftan nama sirrii akka ta'e sanii booda kanneen abjuutu taanaan qibixxira jechaan qijat jedhamu tokko jira hin qaajofti kun jedhamu miti namni amma walarra sutun akkuma hin qaajofti jedhamanna inaaffasi keessa bula baay'isawee sa'aatii 10 irraa kaastee amma bariititti kan abjuutu sun abjuumati inni inaaffadha kaleessa waan ta'e namarratti agartee akka nama sanii ta'uudhaaf jettee waan ta'e irratti naaftee turtee jechaadha inaaffadha kanaaf inaaffa waan ta'eef gungumta abjuu yoo ta'e maan dubbattu sagaleen keetis hin dhagahamu namni keessa hin dubbattu hin socho'u garuu hin dafqita keessa keetitti qofa hubatta sitti dubbata kanaaf hafuuraa jechaadha mul'anni jechaan abjuun karaa mul'ataati qishatiin immoo inaaffaa seexanaati jechaadha hojii seexanaati kanaaf caffeen yeroo sanirraa kaasee bara 1991 irratti dhaabduun dhaabdan kan jedhamu kaa'ame naamnu akkamitti dhaabna hin jedhamu seera qabeessa qabna jennee kaane 91 mana hidhaa galee gaafa 25 ji'a tokkoffaa 91 ergan dhaabne jedhanii nu galchanii waannaa kan kaa'anii jedhanii ergan galee boodatti guyyaa lammaffaatti mana kiyya keessa laalame meeshaa kaa'anii maal jedhame hidhame waggaa 6 fi ji'a 3 hidhamee bahe. Ammas baanan akkam bahin ammas caffeedhuma sanitti deebi'ee ijaarre jechaadha. Cufaa hidhamee hoggaan qoramu san qormanni rakkoo guddaan waan irra gahu amma ishee Sannaayit jedhamtu tanaan dura yaadattoo ta'e barreen gaddaa baraan jaantufa Sannaayit Mabraatoo jedhamtu. Daniinnatetti ishiidha kan koddaa keessatti qaama dhiiraa kana qabdee koddaa keessa kan keessoo maal jettuuna. Sirratti fincoofti faadha baay'isame dubartii sirratti faa fincoofti san hunda dhugaa dabarsin hunda isaa mul'anni inni keessa jiru mul'ata sirrii ta'uu isaa naagalee jira jechaadha. Mul'ata sirriitu na keessa jira bakka an jedhu naagalee jira. Mul'ata sirrii san ergan ka'e immoo waliin qoramuun dirqama nan ba'ee ergan ba'ee ammas caffee sanittuma fufee daraq qoshashaa jedhamee mana manaa barfa ba'u itti jabeessi sidunnaa rongaadee jedhee maal jedhee ka'e. Isas itti deemne ammas 99 ammas na qabatanii na galchanii 2003 na baasanii ammas na baasnan ammas deebi'een caffeedhuma san cimsee itti fufe. Caffeedhuma cimsee itti fufe inda'u mirga siyaasa malee jettanii diddanii jedhee barumsa kiyya kaalaa jidduu kana keessatti barumsa hammam akkam miidhamu laal. Hammam akkan wajjin rakkanu laal duraan yeroo jan guyyaan hojjenna waan nafeenitti fiigna gargaleen baran guyyaatti waan afuran hojjenna nan hojjenna nan baran waan hojjenna koomishinii hojjenna leestiroon hojjenna balfanni hojjenna waardiyummaa inni eegsisna waan 4-5 hojjenna guyyaatti gargala moo nan baradha
sanum daruma goonu garuu sanum darramoo harka afur shan dhugaa hidhamtu maal jettu umurii keetirra amma makka loosgoot barumsa nama makka wal seeraa rukutam laaluu qabda jechuudha. Achi baheen barumsa kuus galata rabbii seera koo ana fudhadhee onlaayiniidhaan Dabra Maarqos seeraan nan fudhadhee amma digrii kiyya lamaffaa biiroo maanajimentiin select fudhadhee 2013 select graduate godhee 2005 dhuunfaadhaan xiiqiin erga naqabee boodatti jedhee 2005 kutaa magaalaa Kolfeet irratti dhuunfaadhaan dorgome isas namni waadhee miseensa mana marii magaalaa Finfinnee dhuunfaadhaan galee waggaa afur taa'ee 2005 galee 2009 rizaan godhee bahe qabsoo fincila diddaa bittaa garbummaa qeerroodhaan qeerroon maastar pilaanii qindoomina magaalaa Finfinnee nuyi mana marii keessatti sin dhiyyina hin dhaga'amu keenyas karma isaanii ta'ee jira hidhaa fi ulee sodaateeti abbaa karaa kanan jedhu sun kana keessatti argamu hiikni torban sanii abbaa karaa afuuftu sochaastuu jidduu qo'attuu maxxantuu eeggattuu jedhamtu sun hundi isheetu caffee keessatti jirti baay'isawee maaliif jennaan fakkeessitoonni maaliin kun martu isaanii waan jiraniif hiika baay'ee qaba. Hiika isaa sirriitti gaaf tokko isaa irratti kan haasofnu paakeejii mataa isaa danda'udha qaba. Kitaaba miixoo jedhu keessattis galchee jira isa kanu. Wajjinumaan dhuguma nyaattuu sirriitti kan raagaa bahu jira guddina ofiitiif jecha caffee kan jedhamu bifa saniitiin calqabne biiftuu quxuraan quxurulat quxursoos jennee ammas immoo calqabne Finfinnee kana keessatti. Finfinnee kana keessatti bakka wanni ani karaa Finfinnee kana bakka raasuu barbaanne hin jiru. Turreeyyu. Caffee bifa saniitiin waan gaafanii filannoo dorgomu mallattoon kiyya kanaan loogoon kun mallattoo kiyya addaati manni jireenyaa asirra jirus loogoon kun akka jirutti dorgommii filannoo irratti kan turedha jechuudha. Filannoo gaan dorgomus kanumaanan dorgome mallattoo addaa boordii filannoo irratti ittiin dorgomee liyyuu የግል ተወዳዳሪ kan jedhamu ብቸኛ የግል dhuunfaadhaan akka magaalaa Finfinneetti sanuu mallas du'ee ji'a torbatti filannoon kan ture. Yeroo namni wal sodaatuttan ani dorgome walitti himneetu san qabsoo yeroo dukkanaa keessatti baan 2009 fincila diddaa bittaa garbummaa qeerroodhaan qeerroon barataan qeerroodhaan daftara surree keessa suuqatee iskirittoo gurra jala naqatee harka walirra naqatee sinaayiparii dura dhaabbatee ofii qeexamaa ta'ee ta'aa erga dhufe nu immoo as teenyee wanni eeyyinu maaltu jira kan jedhu fudhadhee nan bahee riizaan godhe mana mariitii nan bahee san booda balbala shanan irraan iyyuu bakka namni kiyya danda'u wannan beeku deeggaruu jalqabe gaafa injifannoon dhufee gaafa 24 ji'a torbaffaa 2010tti qaxee dhaabe qabsaa'ammaa boodatti caffee jedhamtu ishii ganamaa san hojiirra oolchan jedhee ayyuu baay'eetu jira kan akka Dr. Gootuu Teessoo fa'aa hin jiru. Ekonomistoota 26 qabadhee leenjifadhee qo'annoof qorannoo feasibility state waldaa kanaa irratti qo'achiise. Erga qo'achiise boodatti waldaa kana hundeessuun dirqama akka ta'e ilaalee baay'ee dargaggeessi keenya jijjiirama kanaa wal qabatee kan galeef jira kan hin galleef jira an dalgatti galee jira. Jijjiiramni kun an galeef kan hin galleef kan dalgatti gale amma ani Oromoo kana dhibaa jiru kan hin galleef miti. An dalgatti galeetu dhibaa jira amma biyya kana uummata kana kan gubaa jiru an dalgatti galeedha. So nuti immoo maal gochuu qabna kan jedhu irratti kan deemne kanaaf waldaa kana gaafa 29 ji'a ja'affaa 2012 caffee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waldaa dargaggootaa kan jedhamu of keessaan qabu duratti adoolojii kiyya keessatti dargaggeessa qofa kan jedhu of keessaan qabu garuu waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kanneen jechuu danda'eef gamtaadhaan gurmaa'uun dirqama ijaaramuun dirqama garuu dargaggeessa kan jedhamu kan immoo dargaggeessatu bittinnaa'e dargaggeessatu walitti qabaadhaan dargaggeessatu mataa walitti qabamuu dide humduu ilaalcha adda addaa qabatee fiffiiguu malee dide humduu akkuma duraan qumaarri itti nyaatan bara 1983
injifannoo uummanni Oromoo fide irratti 83 kan dhufe irratti 91 kennanii deeman. Injifannoo bara 1935 injifannoo Adwaa irratti fardeen keenya fi jeneraalonni keenya itti dhumanii too injifannoo fidan san Baalchaa Saafoofaa Balaa Zallaqaa Qilxuufaa akka itti nyaataman godhame. Haa ta'u malee immoo achumatti warri jalattaafuu qabu maqaa adda addaa argatee jalattaafe garuu injifannoo Oromoon fide sun hundisaa Oromoo harkatti hin galle harkaa bahe. In kennee gale jechaadha. Oromoon yeroo maran qabsaa hin lolaa hin waraanaa hin mo'ataa garuu injifannoo isaa kenneet manatti gala. Manatti galee immoo dirree irratti walii galla dinqatti walii galuu dadhabna nuyi. Rakkoon keenya wanni guddaan dirree waraanatti irratti walii galla tokko taana. Manatti galee galuu dinqatti haasa'uu kan qabnu hagatti wal fidna. Waliin taanu dubbii keenya fudhannee injifannoo keenya fudhannee dinqatti gallee ajandaa godhannee bilcheeffannee seera godhannee oduu gadi diriirsachuu dandeenye injifannoo Oromoo mata dureedhaan Oromoo dhumatti itti fayyadamu. Kanaaf 90 gaafa bara 1925 bara 1935 akkuma sirna Minilik keessattis Xaaliyaanii kan marsaa tokkoffaarrattis Oromoodhuma marsaa lammaffaarrattis Siddatanyaa Nugus jedhamee Haile Sillaaseen biyyaa ba'eetoo keekiidhaan saree isaatiif hoolidatii ishii kabajuu uummanni Oromoo waraana ba'eetoo Xaaliyaanii ofirraa uummanni Oromoo 35 naannaa Finfinnee kanarraa qofa dhumeetoo biyya tana hambisu erga biitti tuni haftee boodatti Haile Sillaaseen innaa dhufee taa'u Oromoon taa'uu kan qabu. Jeneraal Baalchaa Abbaa Nabsoofaan kan taa'uu qaban. Akka hin teenye godhame. Sun hundi erga taa'amee boodatti shirri nuti walirratti hojjennu yeroo marasa Oromoo injifannoo Oromoodha. Oromoon akka fayyadamne kan godhu warra afaan Oromoo dhiigni isaa diina Oromoo. Warra afaan Oromoo lapheen isaa alagaa Oromoo. Kanatu qumaara nyaataa dhaabbachuu qabna jedhee gaafa 1983 akkasitti hubanne bara 2010 kuni garuu dhaloota qubee kanaan oduu jirru gongumaan injifannoon keenya kashaftu jenne qulqullina qabaa iftoomina qabaa hin qabaatin dhimma isaati siyaasni hambiraati mootummaa akka mootummaatti garuu nutu fide injifannoo keenya qabsoof finne erga mootummaan keenyaa mootii finne erga jenne maaliif qabsoo san dhiisnee manatti ol deebine sodaanneeti moo dhumneeti maa ol deebine erga ol deebine mari'achuu qabnaayyuu malee balbala bannee alagaa dorgomtoota keenya garaa hamtootaaf karaa bannee ofitti dhulaa gannee galchine diinan guutan kanaaf saalfachuutti calqabne. Kana keessaa bahuuf maaltu murteessaadha? Labsiin kun jira. Federaal irratti ijaaramuudhaaf naannoo lama keessi sanii olii walitti dhufuun murteessaadha. Kanaaf maal gochuun qaba? Finfinnee fi Oromiyaa irraa walitti fide federaal irratti hundeessuun qaba jedhee guyyaa gaafa 29 ji'a ja'affaa hundeessine gaafa 11 ji'a 9ffaa 2015 sartafaayir taanee jechaadha. Kanaaf caffeen waan hedduu qabdi akka tokkummaa uummata Oromootittis hodaa hiikni wannoo kana qabsoon jalli nageenya wannoo qabsoo dhiigatiin dhufe ittaansee gubbaarratti kan barreeffamni loogoo keenya adiidha. Adiin immoo nageenya yeroo mara dhiigni gannamaan jiraatu nageenya buusne ittaansee jidduu keessa garuu tokkummaa keenya hodaan tokkummaa keenya ibsa. Hodaa jalatti wal amriidhaan nu haasofnuudha ibsa. Manni galmas ibsa. Mana jireenyaa rakkoo mana jireenyaa jalaa bahus ibsa jechaadha. Oromoon hodaa jalatti mari'ata. Gumaa wal kaffalchiisa. Hodaa jalatti mari'ata. Seera tumata. Hodaa jalatti mari'ata. Baalli walii dabarsa. Hodaa jalatti mari'ata. Alangee walii kenna. Hodaa jalatti mari'ata. Wal muuda. Abbaa muudaa jedhama. Caffee taayicha muudata, infilata, seera godhata, intumata. Hodaa jalatti wanna walii galee infinne galmatti hin galata. Galmatti galata, galmatti immoo intaa'a, hin mari'ata. Hoo roobni jirre hodaa jalatti, gaaddisa jalatti. Hoo roobni jiraate galmatti hin galata. Malee
dubbii fi facaase walii galuu dhabuu isaatiin qofa waraanatti ba'ee addaan bittinnaa'ee wal nyaachuuf wal ajjeesuuf qabaaf dhabaaf qallaaf furdaaf beekaaf doofadhan adda wal baasee wal ari'ee hin beekus hin godhus. Kanaaf caffeen garaachisaa jiidhadha. Oromoonis garaan bal'aadha jiidhadha. Tokkummaa kanaatiin kana walitti qabachuu qabna jenneetti kan fudhannee jirru waan ta'eef caffeen kana fakkaata. Tole seenaa guddaa seexaan dabaalame kan of keessaa qabu akkasumallee kan jiruuf jireenya hawaasa keenya leetoo hawaasa keenya kan agarsiisu ta'uu isaati jechaadha seenaan caffee. Galatooma daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan caffee miidiyaadha.